qubata ergamootaa yookaan bakka jireenya isaanii. Magaalaan ergamootaa inni gurguddaan sadiidha. Gooftota jedhamuunis ni beekamu. Saaxinaa'el magaalaa isa olaanaa kanarratti hoogganaa ture. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Qubata ergamootaa yookaan bakka jireenya isaanii. Ergamoonni qomoodhaan 100dha. Of tuulaan yookaan diiyaabiloos Saaxinaa'el kan jedhamu of tuulummaa isaan yeroo kufe Addaam bakka isaa bu'ee lakkaawamee ture. Innis booda ni kufe. Wangeelaa Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 12. Magaalaan ergamootaa inni gurguddaan sadiidha. Isaan keessatti immoo magaalota 10tu argama. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 8. Warri gurguddoon sadan tokko Iyoor. Waaqayyo asirratti qomoo ergamootaa 40 qubachiise. Isaaniinis bakka 4tti qoodee hooggantoota 4 muudeef. Kunis tokko magaalaa isa olaanaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Gooftota jedhamuunis ni beekamu. Saaxinaa'el magaalaa isa olaanaa kanarratti hoogganaa ture. 2 magaalaa isa lammaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Kirubeel jedhamuun ni beekamu. Hoogganaan isaanii Kiruub jedhama. Kitaaba Hisqeel boqonnaa 10 lakkoofsa 1. Sadaffaa magaalaa isa sadaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Suraafeel jedhamuun beekamu. Hoogganaan isaanii Suraaf jedhama. Afraffaa magaalaa isa arfaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Jaboota jedhamuun beekamu. Hoogganaan isaanii Mikaa'eel jedhama. Kitaaba Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 21. 2 Raamaa. Waaqayyo asirratti ergamoota qomoo 30 qubachiise. Isaaniinis bakka 3tti qooduun hooggantoota 3 mureeraaf. Kunis tokko magaalaa isa tokkoffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Arbaab jedhamuun beekamu. Hoogganaan isaanii Gabri'eel jedhama. 2 magaalaa isa lammaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Manaabeert jedhamuun beekamu. Hoogganaan isaanii Rufaa'eel jedhama. 3 magaalaa isa sadaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Silxaanaat yookiin Anga'oota jedhamu. Suuri'eel hoogganaa isaaniidha. Phexros jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Sadaffaan Ereer jedhama. Waaqayyo asirratti qomoo ergamoota 30 qubachiise. Isaaniinis bakka 3tti qooduun hooggantoota 3 muudeeraaf. Kunis tokko magaalaa isa tokkoffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Makwaanant yookiin bittoota jedhamu. Hoogganaan isaanii Saadaakaa'eel jedhama. 2 magaalaa isa lammaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Liqaanaat yookiin beektota jedhamu. Saalaataa'eel hoogganaa isaaniidha. 3 magaalaa isa sadaffaa. Asirra qomoo 10tu jiraata. Ergamoota jedhamuun beekamu. Anaani'eel hoogganaa isaaniidha. Walumaa galatti ergamoonni Waaqayyoo warra Waaqayyo isaan filate waan ta'aniif kabajnii fi qulqullummaan kennaa isaaniif ni ta'a. Kanaaf mana qulqullummaa isaanii ijaaruu, xabala maqaa isaaniitiin ba'e fayyadamuu, yaadannoo guyyaa isaanii gochuun, maqaa isaaniitiin rakkataa gargaaruun kabajuu qabna. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif,
ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።